ምን ቀራችሁ? እሺ ይቅርታ በቃ በእውነት የምር በጣም ይቅርታ እንባልክ። ማታ ባለ ምን በርኩ ይቅርታችሁ አልፈልግም። አውቃችሁ ወይ መጀመሪያ ስታሉ ነበር። አሁን እንዴት ተስማሙ? እኛ እኮ ያንተን ደስታ እኮ ነው የምንፈልገው። ሴት እኔ እያወራሁ ነው። ስሚ ደግሞ በእናትሽ ሁሉንም አሳየሽ ፍራሽ ገዛ። ወይኔ በቃ ይሄ ለእኔና ለሱ በቃ በቂ ናሽ። አዎ በቂ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ ጅርተኒ ፈያ ቀብደኒ ነጋ ኬሰኒ ኤንገዳ ሳይዶቲን ማታ ኛችሰኒ ኬኪ ስላ ነማ ኛተ ጀና ማታ ኛችሰኒ ጀርኒ ወጀቹዳ ለማ ከና mana galanii mana keessatti waan isaan jedhanii keeffadha walumaana keeffannu ammallee jarri nama dhibu isa canna kan dhugaa dubbachuufi keekii silaa fidanii fi dhufanii sana maal godhaniire fuudhanii mataa isaatti gadi isa nyaachisanii jechuudha. Har'as immoo keekichuma fidanii dhufaniiru. Waanuma isaan fidanii dhufanii fi ammas mataatti gadi dhoobu immoo namni haa nyaatuuf immoo akka isaan barre. Miskiina wallaa sayid maal barbaadanii gaddaa mataatti keekii mataatti nanaxxanii har'ammoo maaltu isinii hafe akkamitti tokko taatanii gadda wallolaa jirtu isinii jechaa jiru. Maal mataan jedhama maalidha? ያን ሰውዬ ለምን አመጣችሁ? ቢኖር ሰውዬው ቤት እንዲያልፈልግ ሲሳል ነው ቆማ ያወራ ስለማከፍት ነው አለኛ እኮ እና ለሰው ዝመለች ቤት ተሰያለች እና እሱ የቅርብ ሰው እንደሆነ አውቃለሁ። ከሱ ጋር ያወራሽ የከፈትኩላችሁ እስኪ ግቡ ምታመጣላችሁ ምን ልትሩ ቤቱና ፈልግ ባዶ ቤት ገቡና ኑሩበት። ያው እኔም ለለቅ ነው ሌላ ቦታ አልገባም። ኧረ ይቅርታ ብቻ ነው ጠይቀናል። በቃ አማራጭ ይፈልጋል ሲናር አብረን ገባለን ምናምን እያላችሁ ትፈምጻሩ ቤት እኔ እሷን ያገባኝም ግን በቃ እስኪ ተውና በቃ እና ተመልካቾቻችንም ይሄንን ቪዲዮ እንደሚያዩት ተስፋ አደርጋለሁ። በቃ ይቅርታ አደርግልንና ለቤተሰቦቻችን ስትል በቃ ይቅርታ አደርግልንና የእኛ ጉዳይ እኮ እንደተያዘ ነው። እሱ ጋር ትድረስ በቃ አንተ እሱም በኋላ እናወራለን። አሁን የምፈልገው አንተ ይሄንን ነገር ቅድም የተፈጠረው ኬኩ ይቆረስ በቃ ኬኩ ይቆረስና ደስ ሲልህ ማየት ስለፈለግ በቃ ስስቃይቼ በቃ ነው የሚፈልግ akkuma geessanii egaa Saayidoon akka jedhe walloltuu amma garuu akkamiin tokko taatanii kana biraan immoo namni isaatii waan nyaatu dhabee rakkatutti birrii keessan hoteelli mi'aan itti hin taphatinaa jedhe anillee dhuguma hin gaddeegise sana akka kanaan keekii kana fuudhanii mataa isaatti gadi karaa irratti mataa isaatti gadi galgashanii dhuga baay'ee tokko hin gaddee jechuudha. Maaliif yoo jettanii garuu birrii jaraati akka barbaade gochuuf mirga qabu jarrimu. Sa'aatii kanatti namni waan nyaatu dhabee waan bishaan ittiin bitatu dhabee rakkatu kanarratti gisee isaan akkas taphatanii rakkattuu biyya keenya sa'aatii kana beelaan inni dur hammaaree nyaatu karaarra taa'ee kadhata. Sa'aatii kanatti immoo wasaan akka kanatti taphatan wallaahi baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Saayidoon illee har'ammoo iifatama jedhanii akkuma kanaan dura keekii fidanii dhufanii mana keessa firaashiin anaa fi sanugaa jechuu jalqabanii ammas jechuudha. Engadda ana malee siin miti anatu isaaf mala anatu isaan malaa irratti wal tumanii jechuudha. Keekii mataatti maraganii jechuudha. Har'as immoo firaashii binnee anaaf isa nugaa jechuu jalqabanii jechuudha. Sinii dhiiseen deemaa jira maal taatanii maal bittu sin hafee har'ammoo akkamiin gooddanyaa taatanii engadde walloltuu ani inni jechaa jiru. Akkuma argitanii amma iifataman godhiitii isaatti tuubiin kee guddatiifidha gammachuu fi ammallee waa biraa miti kan isaan jedhanii iifatama gaafataa jiranii jechuudha. Garuu itti mi'aan ittiin taphatina sa'aatii namni nyaatu dhabee rakkatutti mi'aan itti taphachuun keessan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kunis kireemii yoo ta'es walitti makamee dhufa mi'aanumadha. Sa'aatii namni waan nyaatu dhabutti immoo isin immoo kana mi'aan ittiin taphatina. Ani isin dhiisee jira garuu
mi'aan ittiin taphatiin ani jedhee jechuudha. Baay'ee tokko wallaahi anumattuu dhaga'anii jechuudha. Otoo amma mataatti isa kana keeka kana rakkataa meeqa karaarraa afatee ciisaa beektu haala rakkataa biyya keenya keessaa jechuudha wallaahi. Otoo isaaf rabbi biraati wallaahi inni lafti nyaate sun otoo miskiinni tokko nyaate rabbi biraa argatu isaanillee wallaahi. Kan eebuu baasanii kan beeluu yoo baasanii rabbi biraa argatama mitiire. Kanaafuu garaan nama sakaanii duwwaa jira. Inni kaan immoo birriitti taphata birriidha. Birriin kan isaanii taphatan garuu amma taphatan kana too miskiinaaf bishaan tokko bitanii itti darbatanii rabbi biraa argatu jechuudha. Dhugaa rabbi isaaniif darajaan isaanii rabbiin kaf isaaniif godha jechuudha. Kanaaf gadda keekii fuudhanii mataatti gadi sadhaanii jechuudha. Har'ammoo mana dirasii dhufanii mana keessa deemanii firaashii bitanii fidanii ana isa gaa jedhu qabuma isaanii ta'e Saidoon dhugaa rabbi eddee Sumayyaan biraa deebittee dubartoonni ilma maraattee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Haa ta'uyyuu pirankiis haa ta'u maalis haa ta'u garuu macaa ijoollee godhatanii jechuudha. Akkuma tapha ijoollee taphatanii jechuudha Saidootti. Saidoon aaree akka kanaatiin. Ani garuu yookaan si godhee mi'aan itti taphatiin ani ni jedhee jechuudha. Wayi mi'aan itti antu wallaahi qirna jetteetti waan nama argu mee addunyaa kana ilaala isa kaleessa nyaatu isa kaleessa laatutu har'a beela'ee du'aa jira beela'ee dhumaa jira wanta ta'eef mi'aan yoo argitan gadi gatu miti dhugaa rabbii wallaahi indaaqotti gadi facaasuudha malee akka sareetti gadi darbachuudhaaf malee. Mi'aan fuudhanii nyaatanii haftee gadi gatuun amma ni maaliin godha dhugaa rabbii isa akkas beela'u kana gizeen ilaalu ruuzii yoo hafu kana simbirroo achi qodaatti naqee simbirrootti geessee itti kenna wallaahi sodaadhee jechuudha mi'aan gadi gatu sodaadhee beektu biyya arabaa kana immoo jechuudha hanuma deemutu hokkosiitti gadi haadhamaa jechuudha. Jaartiin koo maal jetti ani jubaalaan qodaatti qoshaashatti gannamuun jibba malee nyaata namaan jibbu. Ani mi'aan akka qoshaashatti gannaxanii hin barbaadu jetti yeroo hundaa kukkutiitis simbirroo jala naqi jetti. Dhugaanis sodaa sanaa fi mi'aan hin gatoomu. Simbirroo jalatti geessee bishaan buusee homa godha. Waan biyya keenya keessaas wanta argaa jirrudha jechuudha. Kanaaf mi'aan itti taphachuun pirankii haa hojjetamu waan barbaade nyaatamu garuu gizee gara mi'aaniitiin taphatamu wallaahi baay'ee nama gaddisiisa mi'aan itti taphachuun miti. Daqiiqaa tokko beelaan hin geenye maaliif mi'aan itti taphanna dhugaa rabbii kunillee daakumarraa dhufee akka fe'atees kireemii adda addaatiin yoo maal ta'uu dhiiseyyuu garuu immoo nam tokko yoo miskiina isa karaarra taa'ee rakkatu kana too kukkutanii isaatii sanatti kennaniiru ta'e silaa akkam nyaatee isa eebbisa laata inni akkas lafatti bilaashe badee gaafa sana har'ammoo kunoo taraa isaanii ammas kaartoonii mashee fidattee dhufteetti akkuma gaafa mataatti dhoobdee. Dhiifatama gaafachuu fi dhufnee ammasii jechaa jiru. Dhiifatama sinii godheera jedheera gaabba Saidoon. Rabbumti isaa kiisu malee akka jedhetti mana dhiiseen baaddee biraa barbaadadha jedha akkuma dhageessan kana. Rabbiin egaa haa qayeeshuu waan hundaa jenna hin jabaata. Haalli jiru jireenyaa hin jabaatti dhugaa dubbachuu wallaahi. Maaliifi keessumaa barbaadetti taphatamu bareedaadha. Barbaadee godhame garuu mi'aan itti hin taphatina dhugaa rabbii. Mi'aan itti hin taphatina birrii keenya jettanii hin taphatina. Hin argitanii akka namaa miskiina karaarraa deemee namni wal gurmeessee warruma utuu biraa Finfinnee keessaa rakkataa godaanaa meeqa keessaa nyaachisan hin argitanii. Dhugaa rabbiitti taphatina miskiina miliyoona meeqa jira miskiina nyaatu dhabee rakkataa jiru. Kan uffatu dhabee han nyaatu dhabee han irra ciisu dhabee barandaa bulaa jiru alataan ola deeman argaa jirtani maaliif mi'aan itti taphattu tapha garuu gara mi'aaniitiin hin taphatiin akka barbaaddan ta'a wanti isin gaafatu maal taatan namaan jedhu hin jiru amma eenyumtoon nama gaafatu hin jiru sa'aatii kana maal taatan dur miti amma maal taatan inni hin jedhu hin jiru jedhe namichu han maal taatan isin hin jedhu hin jiru ta'eefi hin argitani miskiina karaarraa jechuudha. Maaf akka nama tokko sammuu keessan banaamee wallaahi tokko taphatawuu dogongortee jirta. Saidoon illee sitti mee jira yaa obboleettii koo dogongora guddaa dogongortee wallaahi mi'aan hin taphatiin waan barbaaddeen taphadhu mi'aan hin taphatiin. Amma mi'aan kana gadi galgashitee balleessite kana
to rakkataa tokko jala qabdee tatee wallaahi na argata rabbii biraa jechuudha. Ani laphee kun guba gizee mi'aan akkas ta'u dhugaa rabbii wallaahi waan barbaadannaa jedha amali wallaahi namni gizee mi'aanitiin taphatu baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Wanti aan eeggadda miskiina kana walitti qabdee wallaahi yeroo hunda kana wanti aan isheen hojjettu jechuudha Finfinnee keessatti miskiina karaarraa walitti qabdee nyaata dhaan ishee akka isheen gootee argitanittu eeggadda wallaahi rakkataa beelaa eebotaa walitti qabdee akka rabbiin miizana ishee ol ishee fuudhuuf wallaahi han eebote eebuu yoo baasan jechuudha akka kanaatti malee namatti tolu. Birrii keenyadhaan dafqa keenyaan keenya jedhatanii yoo balleessitanillee birrii keessanii garuu dafqa keessanii sinumaafuu bareedaa miti wanti akkasii jechuudha. Akka gara kanatti hirmaachuu kan ta'e miskiina gargaaruu irratti han rakkate rakkoo baasuu irratti han eebotee jiru bishaan tokko yoo bittee samma keekii kana miskiina Itoophiyaa keessa waan hundi waddadee muka yaabee kana keekiin kun amma wuddiidha. Isumaayyuu maqaa irratti barreessitee fiddeetti. Saatii kanatti wanti hundi ibidda ta'e kana gizee akka kanaan itti taphatamu baay'ee tokko nama aarsa. Anaan na aarsa gaha. An namaan beeku akka kootti jechuudha. Birriin an abbaa ta'uyyuu gizee lafatti badu sana na aarsa. Kanaafuu har'ammoo inni darbeeraa isa indeganaatti dhiifatamanuu godhii jedhanii jennaaniin illee mi'aaniin taphachuu keessan namni hanyaatu dhabee saayitii namni beelaa jiru sin immoo nyaatatti taphattu baan barbaadaniin taphadha nyaataan hin taphatiina kan inni jedheedha. Ani na gubee gadda gizeen arge dhugaa rabbii baay'ee gaddee jechuudha gizee sana akkas godhanii mataasaa kanatti gadi galgashan kana jechuudha. Har'ammoo nagumaan ta'anii keekii kukkutaniiruu fi hin beekamne yoo ta'e yootuma ta'e lamaan keessanii fuudhamoo akkam waluma faanarraa moo akkam dubbiin firaashiin anaaf isa ga'a jechaa jiru. Yaa Rabbii gooftaa guddaa wallaahi Rabbii Saidoo Rabbiin karma keessaa si haa baasu fatanaama kana gadi sitti jedhee kana keessa wallaahi Rabbiin nama jaallatu fatana jedhan fatana boodas immoo bal'aatu jira jechuudha waan gaarii jira wanta ta'eefi Rabbiin fatana maqii keessaa fatana kana keessaa si haa baasu siin jedha yaa obboleessa koo dhugaa Rabbiin illee jaartii kee kanallee akkuma hantuuta bishaan lixxee baddee afurri ishees dhagaamaan jiru viidiyoo soraabaan jirtu hayyuu ta'e gadhiifamtee maal eedde amma saayitii kana na argatta siin jetteeti rakkataa jirti hundaafiyyuu Rabbiin siif haa argamsiisu Rabbi nagaan walitti sin haa deebisu inshaallah.